Hello, honey. Waliin dabam fever batte. Nagaa fayyaadha. Fayyaa alhamdulillah. Simbira agu yang mural kan walar guda damja. Ayye amma dole ta kawan di live dira bote sudah bisa. Ayye ciao. Sibin dawan. Ciao ciao. Biar apa sedikit gafan dulu kairo daku. Mana arabata kala game be kuwete. Mana arabatin da kida daga man jala ba dulu dara. Ana kan araba yosi alla jani lembe wallahi. Moya ko fambiya. Namti tina bera dalagu. Namu mana nafam be ko na sai mutana fam be tije dalaga na kese. Ana fani be ko. Sambo dara shi na guma ba shafi digati andis tiren tigesa. Hagu indis tigati ba shafi tigesa. Wallahi guma araba. Bodara ya bit خلاص انا كده if جبتك قالت لي سمودر رجلين بكنيات بدون جيسي انا دي ما تبقاش عليك بديت ندبر دا ولا دا جنبك دا في دا برد ايه دا ندبر دا ولا دا ولا دا انا عندي تبيتا بس ماشيين دا توتين دا انا بتقبر اخد يعني وانا ربنا داسي هذا كان في سيدا قافت مرات ممكن نلقوا ولي أنا خرم باب يتني خرم باب جناني سانت الجوماني بيهاني كذا مراتي سوبر ماركت هن لقي بيت أنت جومان سيد أني من جنبك سيد أني قفم بيت أنت جومان سيد أني ما أنا براكي تجنبي أنت جومان سيد أني من جنبك جاهنا بقول كذي كذي نجا بيت أنا شو مكان تلاون جاني بودر داسي جومان ما مخامي نجار سيسي دي بيتا أنا دي نجار سيسي تي إيه تكل جومان وكون ولا عندي أها أتي بودر جن خرباك أبي تكل جومان جتات ما نقل دخي سني في معنى سني خنو ربي خاتمة سنة تلشو ربي جنة الفردوس ستي قرتي الله نبي خنيا صلى الله عليه وسلم سنة خاو ربي نقرتي مرة وانا رجع فتي خنا في وان بور رجع فتو في وان فتان رجع فتو وانا ما تروح رجع فتو اللي ورا خيري تدلقتي خيري وليادة ربنا هاولو كده متوضع خمنا إلى آخر سجروا اللي ربي إلى آخر سانوها باسو ربي ركتها خنيا ركوها باسو إذا خنيا نوها فيسو ولا يدردر خنيا خفور أفضل ربي هافور شمرن كنيا يروم في ربي هافوسيسو إيرتي بلتي جارتي ربي بلتي ساني تيمي هامي يسو ورا المانك أو الماني ساني توجه ربي عمري هذا رسو خيستو والله يا ربي خير الله شمرن كينا خبي يا ربا خنا خيسار كتاجر وند يا ربي ركوساني نافر يا ربي ركوساني نافر يا ربي هذا مراد ساني نقطف هذا في باخ يا راجل جاني بيجابان يا ربي تندي سدوسي ساني تجرب والله دي بسيف عمري ساني نافر داسي caffee aannanii beekaa mee dasii maqaa kee guutuu dasii noo gaafati qodaa iskuula barattee jetti gaafiin iskuula eessa barattee hanga meeqaa baratte ammaafoo eessa jiraatta okay yeah duraan dursee asirra naafeeruu keeti fedduu galatoomii san caalaa immoo waan gaarii dalaguu jirtaa waan ijoolleen teenya gartee yaaddeen daleemee dalaguu jirtaa jabaadhu kun immoo akka sittiin boonu nu godha malee akka sittiin gaddinu nu godhu yoomiyyuu taanaan qara kanaa wal bira dhadhaabbatuu qabnaa waan gaarii fiddee itti jabaadhu siin jaa galatoom dasichoo dhugaadha maqaa kiyya kan dhugaa namni hedduun hin beeku abdee wallaahi amma dasii caffee aannanii gisee jaan caffee aannanii abbaa kiyya saabee taa namni hedduun maqaan kiyya kan dhugaa dasii aliyyiiti baadiyyaa caffee aannanii jaamtu keessatti dhaladhee guddadhee hanga umriin tiyyaa mataa 10 takka geessutti achi booda achumatti qara'ee kutaa takka irraa hanga 5 garuu kutaa 5 hin finne simsteera tokkoffattiin dhiisee galamsoo dhaqee galamsoo xixiqqoo qara'ee achumaan ammas simsteera tokkoffuu marratti dhiiseetiin finfinnee dhaqee kutaa 5 irraa hanga 8 finfinneetti baradhee naannoo alamganaatti warri beekan as keessa jiraatan hin beeku. Edaa biyya meeqa dheeyte micoon tun haa yaaboo itti fuuf. Saniifuu dasiin gaafa xiqqoo taphattee jettee si gaafa itti aantu. Do gaafa itti aantu xiqqeenya irraa baratteedha akka barattee deebistee soo dasii warri as keessa jirtan hundi ni beektan fakkaata bakka ishiin amma jirtu sananaa deebisa Awustiraaliyaa jirti. Okay, gaafa itti aantu dasiin suuqa jaalan jira. Oh, kaayiroo nimne bar kaayiroo hangam akka teessi. Bara 2014 baatii 5ffaa Finfinnee irraa deemee bara 2014 baatii 6ffaa guyyaa 20 takkaatiin kaayiroo dhaqee kaayiroo keessaa bara 2018
guyyaa baatii 11ffaa guyyaa 15tiin keessaa deemee amata 4 fi baatii 8 taa'e Kaayiroo keessa. Amata meeqaa fi baatii meeqaa? Inna illee micoon dasarra qabattee deemtee kun. Amata 4 baatii 8. Amata 4 baatii 8 fi guyyaa 15. Gabaa ummatti guyyaa hojii hunda qabdi. Gabaa ummatti jireenyi imala dasiidhaa kana fakkaataa ammaan tan ammoo qabattee jirti. So gaafin itti aantu maal jettii mee guyyaa takkaaf saba Oromoo malee saba biraa ta'e yoo jaamte dasii saba kam ta'uu feeta? Saba warra Ingilaandi. Saba Ingilaandi filattee? Saba warra Ingilaandi. Gaafin itti aantu yeroo amma jirtu kanatti jechuudha dasii. Artistiin tokko yookiin artistiin ati akkaan dinqisiifattu tokko gaafii jaalalaa yoo si dhiyeesse deebisaan kee maal ta'a? Duraan dursee ana artistii akkanumatti dinqisiifadha malee akka rabbiitiin siima. Artistii waan jaamu jaalalaan ittiin maxxanfame. Abbuma fedhe waa ta'u jechuudha. Abbuma fedhe waa ta'u yoo dhugumaan kilaasikaala keessa tokko ta'e achumaan hin dhiisaan dhugaa rabbii. Ispoortiin hin godha akka ilmaan Oromootti garuu immoo dubbii dhugaa keessa hin seensisu. Okay, dasii akkasuma munshidoonni keenya jechuudha ijoolleen teenya ta'u Oromoodha yoo gaafii jaalalaa si dhiyeessanoo artistii diddee jirta. Nashidaa baasuu yoo ta'e rakkoon qabu. Anillee nashidaa baasaa. Dasii ijoollee shamarranii maaliif munshidoota akkaan akkana jaalatti? Nama nashidaa baasu. Abdii qiyya namni kun dhabame jechuun nam tokko waan warri nashidaa baasu kun waan islaama saambeeta. Dhuguma dhimma bakka kanatti dhugaaletti manfurummaan hin badduuti dhaggeeffadhu. Ijoolleen nashidaa baaftee malee gara kaaninis waluma qixaa beekadhu. Dhiira Waalaikum salaam warahmatullahi warri amma seenaa jirtan. Okay, garaagarummaan jiru jechuudha. Yookiin isaan sheekha ulamaa'ee gurguddoo ta'aniitiin imaana maaliin garaagarummaa meeqaatamtu jira ka buluuqaa fi arba'ina fide. Yoo nama kan diin qaban diin yatte dhugumatti kan diin qabu san filachuudha malee. Okay. Shawaduu gaarii miti boo. Dasii mataa keessa dhohitee jirti gaa'ee uummata akka godhuu hin danda'u. Dasii dhiirti akkasiif jettee summiin dhuga yoo sin jette yookiin na heerume yoo sin jette maali deebisaan ka'e? Wallahi summii dhugee duurratti maneeru. Maaliifi? Waan fedhe haa ta'u. Yee wallahi itti maneeru. Garuu gaa yoo islaaman taane yoo abde. Rakkii islaamamaa. Islaama taanaan bakka naaf jettee fajjeesu itti heerumee ilmaan babbareedaa dhalaaf maal rakkina qaba. Dasii takkaa jaalatamtee diddeen beektaa? Haqa. Gaafin jaalalaa si dhiyaattee diddee. Gaafii kana dhalaan gaafatanii. No. Haqa jirtu lafa nuqaa. Keenya dhibbaree dhalaan dhibba qabdi nuti abba dhibba qabna. Gabayaan keenya. Okay. Dasiin gaafin jaalalaa dhiyaattee fi diddeen beekti. Okay. Dasii jaalattee dhabdeen beektaa? Okay, jaalattee dhabdee. Jaalattee dhabdeen beektaa? Okay, galatoomii. Gaafin itti aantu. Dasii qaama dhiirarraa eessa akkaan jaalatta? Dasiin cuuntaa jaalattii jaaniin dhagee. Himee dhugaadha. Wallahi dhugaadha. Dasii maaliif cuuntaa kana jaalatta beena himee? Ani bakka gisee kana jiru san kana gisee jettee dhiirti. Yoo kun hin jiraanne boo kabalee diggattee boo. Jalloo sana dhaggeeffadhaa. Saniifuu dhiirtee akka xiyyaatu jiima seenuu qabda. Sineemeetiin jira. Garuu dasii okay. Mana jiimaa ni dheeyxatti hin dhagee ni dheeyxamii? Jiima ni daleeytamii? Ani moo qal'ina kanaa jiima dalagee dhagaa keessa guurradee. Dasii jiima ni daleeytamii? Anuu jiima.
Okay. Okay, ndaleedu. Dasii namni jiima dalagu yookiin namni jiima kaasu sammuun isaanii nama dheedhee qofa jetti jaan. Hangam takka dhugaa wanni kun? Wallahi dhugaa. Jiimni kun lama gaabde. Namni sibiila qofa kaasuu fi namni sibiila qofa kaasuu fi nama sibiila qofa kaasuu fi nama karaatee fi jiima wal bira dalagu jiru. Sun nama xiqqisho sammuun isaa bana haga karaatee dalaguuf gorsamee dhufaa mitiiree. No, karate miti. Nama jiima qofa kaasu. Nama jiima qofa kaasu. Nama jiima qofa garuu ni ja'aniisi. Ani garuu nagar. Hin beeku wantan. Jechuun yeroo hunda akka sammuu uummata kaanitti hin beektu bira qonnaa fi jechuu gaafii tan. Dasii nama tokko ajjeesi jaamtee carraa yoo si kenname eenyu ajjeesta? Ani moo taayyee dandana. Taayyeen ajjeesa wallahi billahi. Hin dhiisu tila. Taayyee ajjeesta. Okay. Dasii amma duutee jannata seenuudha moo qabeenya Dubaay guutuu yoo si kennan fudhattee turtee duusi yoo? La ilaha illallah wallahi billahi tallah. Kam tu ayo orang komenti. Abde, wallahi selama saya jurutan abde jeda murid duit jannata sih kan inajani. Wallahi ini doan. Hai. Hah? Mali? Sama jurutan duit jannata sih kan inawajan. Juruti kita mau bodan lempar. Wallahi. Oh, amma duutee jannata seenu si harka dhibbarraa. Mashallah. Wow. Okay. Gaafiin itti aantu dasii takkaa jiru teetitti dhiiraaf boochee ni beeyta? Hijibuun hin jiru? Hijibuun hin jirtu garuu dhiiraan boonye kubbaadhaa booye. Maal irraa si kijibaa? Bicoota kubbaa dhufa jaalatti. Karaa biroon booye. El Clasico irra boochee jirtami? Premier League irratti booye tapha Baarsaa fi Real irratti tokko booye Champions League Bayern Munich fi Real Madrid irratti booye gaafa asalxaanyi Manchester United bara 2012 gallakkisu Ferguson jechuun gaafa saniin booye ammas. Boche. Malee dhiiraaf hin boonye hin boo ganaallee abadan. Okay. Okay, dhiiraaf hin bochu. Dasii gaafiin itti aantu dasii osoon kijibinitti yeroo amma jirtu kanatti jaalallee ni qabda? Ani moo? Nin qaba gaa'ee abdii akkamitti nin qaba? Dasii dhugumatti ammaati. Jechuun addasii waan kofaltee taphattu malee siiriyees taatee waan jedhan jettu natti hin fakkaatu. Jaalalleen kiyya siyaarri sabani namoonni daabbeera. Illaa raajiu. Kunoo laa dubbii akka gootu kunoo. Addasii jaalallee dhugaatiin baana ijoollee Oromoo keessaa nama jaalattu hin qabdu. Ani siyaarri saba nama tokko sadiin jaaladhee naman isaan jijjiiru hin qabu. Afaan Oromootii miti kun. Okay, jaalalleen ka dabaree fi ka dhufulleen siyaarri sabanii jechuumi. Akkasi. Yoo ka Oromoo siyaarri saban ta'u jiraate asuma akka jalaa'u siyaarri saban keessaan dhufee naa dubbisu. Ta'u. Aboo siyaarri saban ta'a kottaadhaa jetti. Okay. Gaafiin itti aantu maal jetti? Dasiin yuutuubaroota Oromoo keessaa eenyu akkaan dinqisiifatta? Abdee hin taane dubbiin tun. Dubbuu maan dubbun taane. Tana keessaa baasi. Hai, yuutuubaroota Oromoo keessaa tokko nama akkaan dinqisiifattu. Ani wallahi isaan daawwatti aarsuu deemta amma ani danda'u jengee kanaata. Allahu akbar. Maaliif hin sittaas? Ani Kiristaanoo Ronaaldoo dinqisiifadha. Nama tokko dinqisiifadhu. Okay, irra funnaaf. Gaafiin itti aantu dasii dhiira borcee qabdu feetamoo dhiira malaaxaa feetamoo dhiira borcee qabdu feetamoo dhiira malaaxaa feeta. Filadhu yoo isin jaallamaan keessaa. Wallahi malaaxaa wayya. Malaaxuma isaa wayya. Malaaxaa filatta?
Kofiyyaan itti kaa'e. Okay. Amala dhiiraa keessaa kan inni akkaan jaalladhu. Tana dhiiftanii qaqqabaa dhaggeeffadha. Takkaffaa kabajaadha. Okay. Lammaffaa ifitti amanamummaa isaatiin jaalladha. Ifitti amanamummaa. Ifitti amanamummaa. Okay. Wow. Deebisaa bareeddu. By the way, gaafiin tanatti aantu gaafii so conditioniti. Waan fedhe gaafiin fedhen gaafa dhaaddasiin so condition 5 keessa naa deebisuu qabdi. So gaafii tana eefan fitee 5 second jetti 5 second yeroon fite gama manaatiin achi dabraa sanbooda firiidha qofallee taphanna sanbooda noof kolcha isinilleen na eegaadha. Okay. Amala dhiiraa keessaa jaa amallee lama kan jibbitu. Maaliif maal dhiirarraa jibbita? Boona jechuu dandeenya. Dhiiraaf goggootu lama. Akkana godhatte. Mala. Okay, dhiiraaf goggootu fi lammaffaa. Nama kijibu. Dhiira kijibdu keessaa muta nama oltuu jira. Guutuu. Dhiira guutuun jeeninga. Guutuun amma ibsaa. Buuftuu jee. Ayyee. Okay. Gaafiin itti aantu maal jetti seete? Dasii amantii tantee jecha tokkoon ibsi jetti. Amantii xiyya jecha tokkoon. Dhiiga kiyya. Dhiiga keeti. Oromummallee jecha tokkoon ibsi. Yoo aadaa tante yookiin. Oromummaa eenyummaa kiyya oromummaan. Eenyummaa kan ka'e. Dasii akkaataa dhiira takka jaalala itti qabsiistu mee fakkeenyaaf bilbiltee fi ammaan tana nama takkatti haasasiisuuf yookiin immoo sin jaaladha. Sin jaaladha yookiin immoo akkaataa inni itti si jaalatu godhuudhaaf mee bilbila gurrarra qabadhu yookiin harka kan keessarra qabadhuutii nu garsiisi. Gaafii isiniif hin baasaa bikka mallattoo gaafii sanitti erkuun irraan fakkina hangaafiin jedhamu jirti. Okay, dasii haa dhaggeeffannu akkaataa itti dhiira jaalala qabsiistu. Ani gaafan absee jaalala qabsiisu akkattiin qabsiise laa. Absiyyee. Qashtiyyee. Okay, absee qabsiisayyee. Absiyyee. Nagiyaa. Fayyaadha. Sireessee qobluun hin jiru. Sireesseetii akka nama isa janajjanu jirutti itti fufi. Alla tuntubdiifadhu abde. Tuntubdiifadhu. Ani gisee janajjanu ni dhaara. Sireessee nan naqatu sasaniiti akka dhugaan warrees jalaa usaa dhaggeeffadhaa. No, dapat. Dari dapat qobluun hin jiru. Qobliin. Hai, balada, dem. Hin qobliin. Iskiri kadina goda. Warrees jala jirtan. Please iskiri kadina goda. Usre. Ayo. Akkami nagaa hafuu. Yaa bade qorqorroo. Maa baddoo. No. Dasii ittaan. Seriously? Akkami janajjan? Okay, ayyee itti fufi. Nan naqatu. So akka jaalattu ibsii fi jaalatan ta'e akka haalaan jaalattu himii fida. Ayyee osin kofliin naa qobalsiisi. Waan hin fedheen jaadis. Ani qof. Ana kaaduma. Oh, nagaa. Eessa baddee? Dasii balaasaa akkanaa dhiisi wallaahi billaahi. Hai. No. Hello. Assalam. Mee dinjinaa. Hello. Assalaamu alaikum. Akkami nagaa. Fayyaadha. Hai dinjinaa isaa jechuun. Sagalee fi muutu godhadhu. Hai. Atachii muutu godhadhu. Hayyee muutu hin godhadhu. Okay, muutu hin godhaatii deem. Muutu godhe. Hello, honey. Wayin dabamtee barbadde. Nagaa fayyaadha. Fayyaa alhamdulillah. Isin biraa guyyaan biraa halkan wal arguu dadhabne bar. Hayyee amma ijoollee takka wajjin laayivii jira booda si dubbisaa. Hayyee ciao. Siif hin daawwan. Ciao. No. Okay, ijoollee takka laayivii jira jettee ni jirta. Akka jaalatti himiif. Hai jaalala qabsiisin sin jee bari isa kana akka jaalatti himiifi. Hai maal? Ijoollee takka laayivii jira boodan siif bilbila. Balaataan akkanaa si. Wanta yaa rabbi. Iskiriifi kaddi naa godhaa warra jala jirtu. Sin dhiisu dem.
Ani duba siin jaaladha jennee irree rakkoon sanii takka. Ammaan tana jayinidha. Hello. Why hello? Fitina agartee ati. Aldeetii bishee dhiisi bakka dudduun. Dasii no sindago dem. Nama ni jana janneen qabdu guma. Itti fuf. Hello. Oh nagaa fayyaa. Guyyaan bareedaa iskuulaan ture bar na agarre silkiite. Amma sa'a takka duraan bahee ammallee hedduun dadhabee karaa manaatiin deemu jira. Nagaan qaba laati nagaa qabdaa fayyaadha. Nagaa ittiin jira. Anu si daranii si yaade boo. An fayyaada keetiin kiiloo 5 ta'ee ta duraan irra dheerrise. Anillee siin jaaladhaayyee. Astagfirullah ilaatii. Miti yaada nama shaytaana. Hai. Yaan ati jeeni jaani anillee si jaaladha. Teefe inni jeeni anillee si jaaladha. Bichoota nama. Kana. Okay. Gaafiin itti aantu. Maal jettu? Okay. Gaafiin itti aantu wal fakkaatti dasii. Na dhaggeeffadhu likkitti. Saahiba dhalaa ni qabdaa mi? Eenyumee saahibni dubartiin ta haalaan si dhiyaattu. Yookiin takkuma saahibuma san ta'e. Daraartuu. Okay, daraartuu jaalallee daraartuudha. Jana janiiti daranii ali jaalallee ishiidha jana janiiti kan kee godhadhu. Jaarsa qabdi. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun nama biraa. Nama biraa. Sabboontu irraan fuudhaayyee. Sabboontu hojii qaraabata akka irraa Okay. saahibatii. Okay, jaalallee sabboontuudha irraa fudhadhu. Jana jani mee akkamitti qabsiistee irraa fudhachuu dandeessa? Way qootee akka jana tana biraa maa deemuu diddee qoy. Gaafii lamaan tana ta'u wal fakkaattu soo takka tanumaa si fidem. Hello. Usaa dhaggeeffadha akkaataa teessin itti Hey jana bro. How are you? I'm good. You talked to Sabontu today. I'll tell you something. You know I love you. Aranji da baka ini. Itti me kono irham. Dasiin mataraa tala lamaa dhufuftee jirti bira kunnaaf. Okay. Ani waan akkanaan beeku bar. Dasii waan akkanaan beektu beekaafin si fide. I know beekaafin si fide. Dasii gaafilee 5 secondii deemnee jirra. Warri manaa gaafii dila takka ergu jiranii. Dasii na dhaggeeffadhu. Gaafii tana daftee afaan irratti yoo naan deebisne ni adabamta, okay? Ni kuufaamas. Daftee waan ammasii dhufee deebisuu qabda. Okay. Dasii guyyaatti yeroo meeqa nyaatta? 3. Mana fincaanii deeqaa meeqa turta? 2. Dhiira kanarratti yoo agartee sokoddii meeqa laalta? Sokoddii takka. Okay, iskuulatti yeroo boqonnaa maal goota? Ijoollee saabban kiyyaatu wajjiniin haasa'a. Okay, haasawit. Saabjektii iskuula barattu keessaa saabjektii kam hedduu jaalatta? Biikeel. Namni maaliif wal janajjan? Wal fuudhuuf. Dhiira moo dubartiitu irra silkee haasawu? Dubartii. Dhiira moo dubartiitu laayivii gubbaa irra tura? Dubartii. Jaalaltii eessaan dubartii qabdi? Ijaan. Dafi. Ijaan. Jaalala jecha tokkoon ibsi. Jaalala jecha tokko immoo kennaadha jaalalti. Jaalala jecha tokkoon ibsi. Kennaadha. Kennaadha. Kennaa rabbiiti. HIV/AIDS maa irraa nama qabdi? Sibiila daandeerra. HIV/AIDS sibiila daandee maal ta'e fide bichootadha. Okay, Dasii HIV/AIDS akkamitti ofirraa ittisu?
Dawaan HIVS yeroo ralaa galuudha. Namni maaliif ol fuudha? Ilmaan dhaluuf. Ilmaan dhaluuf. Jaalallee kan ka'e yeroo eenyu jee siyaame hedduu gammadda. Yeroo dasiyyee jeena yaame. Yeroo dasiyyee jee siyaame. Yeroo maal balleessitee qaanfatta? Yeroo waan hin taane dalage. Yeroo waan hin taane dalage. Foon keessaa foon kam hedduu jaalatta? Foon re'eedha. Dhiiraa jala jirtu tana keessaa takka dhiiti yoo sin jaan eenyu dhiitta? Absee. Okay. Dasii yeroo maal gootee gammadda? Yeroon rafeen gammadaan. Yeroo raftee gammadda. Okay. Dasii telefoona yeroo haasoftu daqiiqaa meeqa haasofta? Amma kuduraaleetii miti garuu dhugaa rabbi dubbachuuf. Daqiiqaa 20 akkas 30 biran kutu. Daqiiqa 30? Yaa. Okay. Gaafiileen daraartuu hawwii. Okay. Gaafiileen sekoondii 5 tana fakkaatti gaafiilee as keessa jirtu baasaa. Dasii jecha tokkoon of ibsi. Ifitti amanamummaa kiyya. Wow. Wanni ofitti amanamummaa goon jiru by the way. Namni tokko waan godhu irratti ifitti amanamummaa qabaachuu qaba. Okay. Gaafii teessaniin isinii baasaa. Waa sadii waan dhiirri sirraa jaalatu nuuf himi. Dhiirti hedduu ijatan ta'e jaalalli ijatutti xiqquma garuu hin beeku. Ijatiyya. Anilleen garuu ijatee hedduun jaaladha hayyee. Ijatiyya. Lammaffaa amala kiyyaa. Amala feesillee. Sadaffaa immoo beeku garuu takka sadaffaa san takka namni natti himee jiru. Waanuma lama sitti himanii? Waanuma lama natti himan ammaaf fuula dura gaafannaa. Okay. Dasii maaltu irra sitti ulfaata? Nama jaalachuudha moo nama jibbuudha?